sirba baasuun artistii Teedii Afroo. Teedii maati godhe? Osoo naannoo Amaaraati mana haakimaa keessatti namni diroonii irra shanamaa jiru. Gololoo si jedha. Maati godhe Teedii? Rasaasa sitti dhukaate si hidhee si saame. Balagisee jettinaan jedhani balagisee jeehaa abiyyi dhaadhiisu cinaadha. Gaafii girrisoche kasi hidhaa jiru Teediidha kasi ajjeesaa jiru Teediidha. Kafannoo hidhachiisee Oromoo ficcisiisee Wallagga keessatti Teedii miti. Kafannoo birraa qabdee haga jijjigaa lolchiifachuun danda'a jee Teedii Afrootiin. Kamileena meeqa baadhatee baay'ata fandi godhanii akka fannoon jaaramtu naannoo Amaaraatti maallaqa ol guure Teedii Afrootiin Shimallis Abdiisaati. Hacaaluu Hundeessaa namni ajjeese Teedii Afrooti. Abduu Jabbaar Hussein namni ajjeese Teedii Afrooti. Muhammad Saani Harargee waraabessa nyaachise Teedii Afrooti. Oromiyaa gandaan diige Teedii Afrooti. Indaa yeroo ammaan kana uummata Oromoo gidduutti deemaa jiru keessaa ajandaa shiftoota gaangistaroota Oromiyaa keessatti ijaarameetiin uummata rakkisaatiin jiru kana ukkaamsuudhaaf wanni kun deemaatiin jira waan kanarra gurra keessan cufadhaa jechuudha yaada kan isaatiin jiran kanuma ilaalchisuudhaan jaalle Asladdiinii fi jaalle Kaabbutaa waan jedhanii yaada kan tan qaban. Maati godhe Teedii? Rasaasa sitti dhukaate si hidhee si saame gaafii girrisoche kasi hidhaa jiru Teediidha kasi ajjeesaa jiru Teediidha kaarabbaa kee ajjeesaa jiru Teediidha kasi saamaa jiru Teediidha kamanatirraa diigaa jiru Teediidha gira akka Oromitti gabu nyaan danda'anii polotikaa keessanillee isin haa ta'uun barbaadu isin gin waliigala wala akka siyaasa keessa jirtu wala akka biyya bulchitu wala akka mormitu bishaan saafaa gubbaati yoo akka isin qaban garan yoo garan isin qaban garan ela dhimma Teedii dhiisi Teediin waan duraan hin jedhin haarawatti wanni inni jedhan jiru abbaan barbaade haa sirbu ani abbaa biyyaatu ufiin jecha ilmaan abbaa gadaattu biyya bulchaa jira ufiin jecha wanni ati sirba sodaattu maali saaruka iraantitti darbe na artushtu shudda kaleeti mana keessa fiidee dhudhuuf tengada wayyaanee qilee keessa oofne likkii galchinee naamin warra waggaa 27 nu gudeedaa ture jedhan turre maaliif sirba sodaattare Teedii Afroo wallee baasee way Teedii Afrootu gartee akkana jedhee way mootummaa Oromootiin akkana jedhee way maarreen akkana jedhee hayyabatu mootummaa Oromootiin jedhee Teedii Afroo rubuma isaanii arrabsila mootummaa isaanii arrabsa waan duraan irra walii galan san qaalichi khaddaatanya akkuma kaddee isaanii akkuma Oromoo kaddee abiyyi saban qabu amantiin qabu eega jaamislaa harkarraa hojjetu isin ture ati wal ajjeesaa ofii keetii wal saamaa afaan tokko dubbachaa ofii keetii wal hidhaa wal gudeedaa jaartii wal jala gudeedaa ilma wal jala gudeedaa qabdee birrii miliyoonan hawaalaa wal buusisaa warra shanaa wal saamaa manarraa wal buqqisaa mana walirraa diigaa akka Oromiti kabaju barbaaddaa jechuudha ofii keetii mataa keessa wal dhiitaa funyaan wal cabsaa afaan tokko dubbataa gocha suukaneessaa takkaa biyya san keessatti raawwatameen beeyne walirratti raawwataa akka Oromiti si faarsu barbaadda akka isin wal gootanii sila bar Ormi halkan tokko isin bulchuu qabu biyya san keessa waan waggaa 8 kan isin wal godhaa jirta Oromoo malee jira kan namni qansiraa hojjetu hin dheebodhe bishaan naa kennaa jedhee jaartii isaa gaafanaan akkami jaartii tiyya bishaan kadhataa jedhee akka bofaatitti mataa keessatti Oromoo malee agarree sirna kana keessatti malee agarree Oromoon hammataadha Oromoon saba garaa laafessa Oromoo yoo bishaan gaafatan aannan namaa qija habibi obboleessi kee yoo dheebotee bishaan si kadhatu akka bofaatitti mataa keessatti man jirtu naal abuuk sirbi maasii godhe kijibdoota iti hundi keessanii kijibda gandaa fi gosaan wal qoodde maa kijibda maa afuufta Oromi maasii godhuu qaba ati maal wal godhaa jirta ganda keessa ciidamtee laltu biyaansi ka aangoo irra xiqqaa milishaa ati qabdee maal godhaa jirta keetii garaa walii laaftu shira walii shirta qottee wal ajjeesuu barbaadda boolla wal buusuu barbaadda yoo qabde akka diinatitti wal cafayta raafamatu takka malee akka hin taane wal godhaa eebalu sirbee nu baase sirbaan nu buqqise biyya tamtu sirbaan diigame eenyutu sirbaan du'ime maaltu isin iyyisiisa dubbii Teedii Afroo irratti yaanni ishee qabuutaa maal Teedii Afroo akka galaanoo siijuu barbaadde osoo sabni isaa dhumaa jiru osoo sabni isaa diroonii rukutamaa jiru osoo sabni isaa buqqaafamaa jiru Teedii Afroo wallisaa saba isaati galaanoo jettee osoo buraayyuu namni rashanamu matoo hayaan osoo aamboo nama rashantu akkanatti jettu seet farshoo kuuftee artistiin Oromoo du'ee biyyee uffate Hacaaluu Hundeessaati kayoo Oromoon qorsoo nyaatte qorsoo hojii nyaatu kayoo Oromoon shuuroo nyaatte shuuroo hojii nyaatu du'ee biyyee uffate Hacaaluu Hundeessaati Teedii Afroo saba isaatiif Hacaaluu jaalattee jibbite gaafa sabni isaa rakkatu nama dhimma saba isaatu durriyyeen ati artistiitii jettee profaayila godhattee deemtu osoo matoo hayaan aamboo keessaa nama rashanuuti isin farshoo kuuftee akkasitti jettee wal nayti Teedii Afrootis akka akkasii barbaadde kumucaa wallisaa saba isaati feetu daldala jiini feetu maali jiini feetu miitirri shojii dhimma mataa keetiiti saba isaatiif nugusa osoo naannoo Amaaraati mana haakimaa keessatti namni diroonii irra shanamaa jiru osoo naannoo Amaaraati namni dhumaa jiru gololoo si jedha galaana azaaba rabbi sirraa hagalu galaana raasii jiru akkas barbaaddeem gurbaan maallaqaas ni qaba mazmuudii miti kan farankaa lama abbaan qabeenyaa tokko mootummaa galaanoo jansan birallee osoo galatan argatin galaa malee isaan hagalchuu jedhe osoo san biraa galata tokkoon argatin abbaan qabeenyaa tokko waa afaanii darbii kan ijjisiisuu miti nama yoonii fi wallee quuqama saba kiyyaa dubbattu yoo keessaan irraa haitan maallaqa keessa miliyoona 35 hoodhaa jee fuulaan dha'ee jechuudha warra isarraa wallee biti warra isaa ispoonsara ta'e arra artistii kasii ni qabdaati abadan saba kiyya irratti wallisu abadan saba kiyya irratti ni artistiin ati profaayila godhattu warra abiyyi yaa'ee kaampeenii godhu jiru akka kaampeenii saba sarara godhu barbaadde mucaan saba isaatiif wallise baga wallise Oromummaa kijiba afaan duwwaa siyaasa afaan duwwaa ajandaa kijibaa hin barbaadu dhageeffachuullee yeroo qabu haalli amma Oromoo wal godhaa jirtu baxam yaasaadha ani Oromoodha jettee mataa ol qabattee deemu si jibbisiisa amma gochummaan dheengadda baaletti manguddoon sun ta'eefi gochi ambootti mucaan qansiraa dalagu sun raawwatame akka Oromootitti hamilee nama cabsu waan biraa waan fagoo sira miimooriin keessa waa yaadatu Oromummaa keetti sin qaanfachiisu nuti bar ummata ilma abbaadhaanu barise doktorri tokko abbaadha bar
yoo xiqqaate haadhatee garatti baattee mixii wajjin cinqamte da'umsarratti cinqamte meeqa sii fure miskiina mana isitti ijaaraa jiru ka dheeboteetiin ilmaa ofii gudbatu bishaan si kadhatu gidee akka bofaatti mataa keessatu ta'u inji wal insomnu wal sassabiina wal sassabaati ta'ut waan hunda nama haasofsiisina attaash qaabitu yidabbara abiyyi fi teedii afroo yaadaanis gochaanis same thing wanni isaan irra wal dhaban kursii qofa malee kaayyoo wal hin dhabne yaadaa wal hin dhabne waa takka irratti wanni isaan wal dhaban hin jirtu nuti immoo abiyyiin kaayyoo irra wal dhabne yaada irra wal dhabne waa hunda irra wal dhabne isaan kursuma akkatti adda fudhata walii galaan Itoophiyaan abiyyi jaaruu jiru bartan mililik jaare caala ta'amara fayyadu beeyta akkas ati immoo handaraafa buttee abbaan qabeenyaa tokko waas keessa buuse bada artistii saba haya badabo feetu na jaaladhu feetu na jibbi mataa keeti dhugaa saba kiyyaatiin deemarra waan inan post godhe na jala gasseen ilaali wallagga waan ta'e qotee bulaa waan nyaatee dhuguun qabne dirooyinii fidanii irra roobsan ilmaan shaneeti ganda shaneeti jaanii asiin durriyyaan ati artistii jettu finfinnee keessa deemte waan gartee abbootiin qabeenyaa afaan bubuuftii fi lafa kaadireef kaabineen itti kennitu sana gurgurachaati maal jaanii dhiiban siigalee finfinnee keessa dhiimeetiin jira wallisaan oromoon qabdu hacaalu kasabasa garaan gurguranne kute sila irraa hacaaluun osoo jiraate abadan du'eeti kana irraa murtamalee dhaabbatee abiyyiif galaanoon jiru wanni kun keenyaanii tolfannallee hin jiru ani nin beeka gaafaan PP deeggaruu sirrittiin isaa wajjiis gaafa biyya dheenee saasee beeka buhaan tanatti qaana'u ta'e sanuma jira afaanii baafate akkuma inni juusan taatee dubbiin itti qaana'u inni itti salphanne osoo na qofan ta'in doktoroonni profeesoroonni beektoonni hundinuu itti salphisanii qushaasha kana deeggaruu so teediin afroo wanni inni wallise kijiba lubbuu namarra muka qaaliidha jedhe kun kijiba qallichi nama jeesaa mukarra dhaabaa jechaan jiru dablos sheeyxaantichi akkas jechaan jiru amma waan akka gartee teediin badii godhe maarree mootummaa oromootiin jee balagizee jettinaan jedhani balagizee jee haa abiyyi dhaadheessu cinaadha akkas barbaadde hin jiru adeerusu teedii yeroo beeku qallicha kanaaf dhumachaa akka jirtu laalee arga keenya kana ka'umaa laaleen argine malee namni tokko siyaasaan jalaa diigamnaan mootummaan sun ni bubbula malee hin turu ni beekata sirna dhufu wajji hariiroo ummachuu jira yeroo hunda inni ummata ta'ee jiraachuu barbaada gaafa bar abiyyi wal jala odeessanuu takkaa teediin gabbee waa'ee abiyyi dubbatee hin beeku gaafa abiyyi hiraataa fi faxara hunda goondarii nyaatu san goondarii fi goojjamiin nyaatu san oromiyaa keessatti faxaruma aboo hiraatuma afaaniin kutadhu jedhanii kadhatanii daddaban san gaafa sun takkaa rabbii beeksiseen si'a marroo fi takkaan fudhannee jechuu waan kana saniifuu namni saba isaatiif wallisu saba isaatiif sagalee ta'uudhaaf mirga isaati akkatti sagalee ta'u akkatti wallisu ati ittiin himtu jechuudha ogummaa isaatuutti himaa deemaa hayyoonni waan jiru dhageeffadha jechuun inni itti fayyadamu jechoota hayyoota kan dhugaadhaan saayinsiidhaan uwwifame itti fayyadame siin jaal chi tokkichaan inni darbatu niikuleera caala siin jaal akka artistii keessanitti adaane culaa takka itti kennitee ulaa dhibba takka isa nayitu akkas barbaadan jarri irraan kaanne waan adaanii deemtu hin taane itti milkooyitanii garuu itti milkooyita ifiifuu isa arrabsuu moor saba isaa biratti isa jaalachiiftanii isaaf waan kana viyuu guddiftanii isa kana ol fuudhuu jaamti malee hagam takka akka isa sodaattan argisiisuu jirtan malee waa takka wanni isin fiddanii siin saba isaa dammayse sirri dammayse polotikaan guyyuma tokkoon hin jijjiiramu bultiidhaan waan walleen teedii afur amaara keessatti uumuu teessu erge amaarri adda bahee hundi yoo tokko tahee qabsoon amaara kana duraanuu finiin tuudha kana caalaan finiin sheekka abutaa siyaasaan beeku naan jedhu taamsa ajaa'ibaa dabarse afaan isaan beekan saba isaatiif dabarse bara wallagga keessa namni duroo inni dhumu jira yaadamaa keessa dirdawaa keessa shaashamannee keessa ichisaa jira ilma baagadaa biyya bulcha jedhu oromoon garuu baadiyyaa fi maal keessa matoo hayaatti ijaaraniiti kaan rashananii kaan gartee caccabsanii dachi isarraa fuudhanii gurguratanii uummatarraa gartee waa walii qabu amma mucaan kaasa'een akkasitti tume sun kaantibaa wajji wal didee siin jedhan kaasa'e hoteela duratti tumu sun maalirra wal didee jennaan indarraa'ii maallaqa walii qabee fiduu didee jedhan maaliif allichaa caalu jaamu kaantibaan amboo kun fooqii guddoo finfinnee keessa ijaaru jira fooqii inni ijaaru kanaaf gandi hundi maallaqa walii qabee fiduu qabaa jechuudha mucaan sanii waamu irraa fuudhu dhabe namarra uummata muka kaawu aangorra kaayyate ana uzoon inni quban qabne aangorraa kaasan hay maata na gootan jedhu dhufee himachuu dhufee akkamitti himataa hagam maa hidha jira jechuudha ifumaa shafaqame kana ilma oromoo biyya bulcha maal oromoo biyya bulcha jedha bultii si haadhoru ibidda nama keessa yeroo takka sheeyxaanni yoo gabbee abiyyi dhagaa darbe awwajjiin itti darbe teedii afroo namaa ilma namaati bara teedii dhiisi sheeyxaanni yoo abiyyi dhagaa darbe awwajjiin itti darbe kafannoo hidhachiisee oromoo ficcisiisee wallagga keessatti teedii miti kafannoo birraa qabdee haga jijjigaa lolchiifachuu danda'a jee teedii afrootiin kamileena meeqa baadhatee baay'ata fandi godhanii akka fannoon jaaramtu naannoo amaaraatti maallaqa ol guure teedii afrootiin miti shimallis abdiisaati ka oromoo gosaan diig gandaan diig teedii afrootiin miti jechuudha abiyyi ahmad daabloos sanii jechuudha hayyoota oromoo jaawar maamma biyyaari lammaa magarsaa biyyaari taayyee dandaa hidhaan marroo dirribaa faa wajjin mareechuu didee oggii addunyaan dhiibbaarra gootee ni mari'anna jettu ijoollee isaan amantee asii dhayte taariba ofee miilaan lafa galche kana teedii afroo godhu jira ilma keetii biyya bulcha battii urga isaa namni rashane teedii afrooti acaaluu hunda isaa namni ajjeese teedii afrooti abdu jabbaar hussein namni ajjeese teedii afrooti muhammad saani ka harargee ka waraabessa nyaachise teedii afrooti ka oromiyaa ganda gandaan diige teedii afrooti ka gibiraa fi gidiraadhaan ummata keenya baasaa buusiin maraachuu jiru teedii afrooti ka matoo hayaa jaarratee ummata mana manatti irra deemee durriyyee qaxaaqachiisu jiru teedii afrooti maaluma taatanii ajanduma gartan jala wariitan ummata gooliin qabne maaliif taatanii ka abbaa gadaa karrayyuu rashansiise teedii afrooti ka abdiillee mana hidhaatii baasee manna isaa beeta mangistii bira jibbita arraarra siin himne mana abdiillee riippaabilikaan gaardiin ka abdiillee eegu jiru teedii afrooti yeroo takka takka ummanni keenya goolii miisin godhina rabbiilleen komatina rabbiin sammuu wanni sii kenneef itti yaadu diinaaf fira keettiin adda baasu arra laayikii fi sheerii harkachuudha adeero amaarri akka ati dhumtu dhumu jira
diinni keenyaas ka Amaaraatis ka Tigireetis ka Soomaleetis ka sabaa sablammiitis nama Abiyyi Ahmed Ali jedhamu diina tokko qabu biyyaas takka qabu qushaasha jala yaate qushaasha hin ta'in ka Naayiroobi Jaawarqee yeroo dammaysee jijjiiramni kun akka dhufu godhee OPDO wayyaanee jala bilisoomsee koodhaan ceesisaa jee aangootti kenne kitaaba gurgurachuu dhorkee eegachi cee Awurooppaan lafa dha'ee dura kana Teedii Afroo godhe yoo sirna kana sirra godhu jiru Teedii Afroo kaati guuzabaa irraa kaasaa jee namni kun ifiifuu guuza keeti ati cal jetteef qopheessitee Teedii wajjii tokko taatee kana dabloo sin kaaftuuf irra namni Abiyyi caalaa diina Oromoon jiru ansumaafiin daalattee jibbite hujiin argu jirtu ka osoo ati duu jirtu osoo ati xaawoo dhabdee rakkachuu jirtu meeshaa waraanaa galfata kan ittiin si jeessu kan ittiin si gudeechisu kan ittiin si buqqisu fataa jechuun mootummaa bu'uuraalee misoomaatiif iyyaan dhageenya uummataa isa yaachif bara nama duraan isinii akkamittiin isinii himaan isin naangaluu baran jiddu magaalaa kana kontirool godhaa dakasanii jaldeessaa wal fixuu jaldeessa jee afaanii baafatee namichi saba guddaa kana dakasanii ka wal fixee dhimma kiyyaa miti eeriiwumaa finfinnee kana toora kana akkanatti hin baane kaayyoon isaa guddoon sanii namni tokko barsi jala kufnaan bilisni barichuma sirraa dhaabbata diqaalaan garuu si kufiftullee sirraa ka'uun beeku mee Harargee fi Amboo kon godhe wohuma gaafa kaan gaafii Jaawar maamma gaafatanii jecha gatii hagaa irraa Amboo kafalu jirtu Harargeen kafalu jirtu mee laali ka inni itti irratti xiyyeeffatee wanna godhu akkami gaafii na gaafatanii aboonu kufiftee nurraa ka'ii please rabbi sodaadhu nu mootee uggii uummanni jiru diqaalaami moo hin beeku doofaan moo hadhee gahee uummata kana irraa hin ka'an beeku sadiifuu ka kana hunda dalage kaayyuu biyyaa baase kaayyuu rashansiise kaayyuu mana hidhaa galche Teedii Afrootii miti jechuudha Komaandar Salamoon kagartee abdiillee dura dhaabbatee Harargee tan niyyuu poolis baase Komaandar Salamoon ka buraayyuutti ajjeese matoo hayaan ajjeefe ka ajjeesisiise Teedii Afrootii qeensi balaay ma isi wayaatee hidhamee maar an waan isarratti dalagame sirriitti hin beeku qeensi balaay gaafi gaafate Haaji Abrahaam Tufaa gaafadhaa kun walgahii irratti qeensi balaay maal jee waa'ee waboo irratti Abiyyi maal jee Abiyyi guyyas ciniinnate qeensi balaay siifin dalaga jeen araaramtu araarami jeensi gal simaddii qaqqabne dadhabne waboo wajji araaramtu araarami araara jechuun kennii fudhadhuu jeen haganuma jechuun irratti qeensi balaay wanta keessa kaate already wadallootii Oromiyaa irra kaate tana gaddawwalee nda biyyaati jeeka ijoolleen nasbee abbaatee keenya jedhanii jala yaani nasbee isaan keessaa hafuudhu nasbee abbaatee maal beekanii nasbee abbaateen silaa kabaja qabaatu nasbee abbaatee jeeti kaa ijoollee tana amanee inni ijoolleen alayyaan anna itu jee jala dhaqe akkasii fuudhanii galchan akka isa balleessan nama waan akkanaa dalagu yoo ati araarami jette taayyee dandayaa gahee jara kana dhoyne beegirraa kaanis sultan nu jala dhufanii ni gaa haa araaramnu jennaan akkamitti araaramnaan jetta dhiiga eenyuutiin dhuga yoodiin araara buuse jee fuudhee naqeenya kana hunda ka dalage Teedii Afrootiin haa tosaniifu waa'ee Teedii Afrootiin yeroo teessan guddanii namallee fittiin kofalchiisina namni waan barbaade wallisuuf mirga qaba osoo kuma ilma keenyattuu gaafii nu deebisee waan sabni kun gaafate haga danda'u irraa deebisee tan hin dandeenye immoo saba kiyya naafadhaa jee osoon saba Oromoo qofan ta'e sabuma Itoophiyaa guddaafu gaafii isaan qaban deebisee jara keenya tana naafadhaa jee mootummaa akkasii tartiibaan deemu jiraatu taateewu Teedii Afroo ka isa mormuufis mootummaan Fayyisaa Leellisaa ka gartee halkanii guyyaa albaatii isa jalaa dhuguufis mootummaan Sheekaa Butaa ka isa mormuufis mootummaadha mootummaan tokko ka isa jeefusuufis mootummaadha ka isa faarsuufis mootummaadha ka isa jibbuufis mootummaadha eega mootummaa taate waa hunda isichi jala bulchi taa'e garuu faallaasanii piippiin kanuma isii faarsu qofaaf mootummaadha uumaan beektu maali beektu kana mormuus uummata kiyyaa kana jaalatus uummata kiyyaa kana lolu kunis uummata kiyyaa hin beektu isi baqa kanuma isa faarsu qofa mootummaa uummanni Itoophiyaa namni siyaasaas beeku kanuma biyyi faarsu min malala waruma deengadda goota keenya naan jechaa tureetu amma doofaa keenya naan jechuu jira dugaafaa nana biyyi faarsu san goota keenya naan jira amma moo wallaalaa siyaasaan beekni doofaa keenya naan jechuu jira waruma deengaddaa sanii beeku isaan maaliif beeku asa dheena biyyiitiis abiyyuma faarsu gareen jaawarii jaawaruma faarsu gareen mar'ootiin mar'uma faarsu gareen taayyeetii taayyuma faarsu garuu siyaasaan akkasii miti gaafa jaawar badii qabdeetti himu akka uummatatti gaa yoo ka jaarmiyaa sossoo jiraatte miidiyaa irratti jaawaritti himtu yoo ka jaarmiyaa sossoo barnuti gaafa abiyyi san barkee isaan dubbannee walgahii meeqarra kadhannee dadhabnee akka laffaatii nuti laffaanii tana sabni aanu dhaga'u jennee gabbaafne barnu saniifuu sabni keenya yeroo hundaahu saba dammaqaa ta'a please wooma takka jala qollofamtaniitis yaa'ina gamaa gamanaas dubbiin jirti ilaalu qabdu saniifuu nuti jara soddaa wallolee soddaan sodaadha jara soddaa walitti araarsu qabdan malee amma qaalittiin Abiyyi Teedii Afroo lubburraa jaallatti amma eedanu sababa keessanitti daabloosi hojii gachiisuu dhabuun malchiisa sigale saniifuu bakka isin hin nyaanne nooqatina Abiyyi maaddee garsa keessan irrallee haajaan qabu namni Abiyyi qixa Oromoo tuffatu hin jiru teetu dhaga'e feetu dhiisi waan kana garuu hojiidhaanis harkaatuma jira I don't know isa rabbii deesin qabe arra osoo kawallee yaa bada gowwicha kaje'een isa arrabse kun zeeroo gowwicha jeeni isa arrabse kun artistii Oromoo taate duru gartee matoo hayaatti erganii bakka inni jiru mana irra diiganii Oromoo habaluu dhaqqabaa uu duru jenne sile teediin garuu akkana mataa ol qabatee deemu jira saniifuu mee bakka isin hin nyaanne isin hooqatinaati akkatti inni isin laalulee hin beeytanii if qaanfadhaa suu tajaa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yoyya obboleeyyan keenya kan kiristaanaa waaqeffataa hundi keessan bagana gaan dhuftanii walii qoqqoodaadha subscribe godhaa miidiyaa keenya kanaas guddisaadha walii daddabarsa amma gara sagantaan dhufee fittiin seena akkuma beekamu guyyaa jimmata Amborra dhaamsi hatattamaan eenyu dura na dhuqqabee isinii poostii godhuun kiyyanee yaadatama achiin booda hayyuun Oromoo jaawween guyyaatti aanu sagalee ta'ee kunuu sagaleen isaa amma dhagayama harkatti wanni nuti barbaannu dhagayama harkachuudha alhamdulillahi rabbil alamin sagaleen miskiinaa sagaleen ummata buleeyyan keenya Amboo ummanni irra guddaan mootummaan kasaaniiti mootummaan kashawaati shawaan tanaaf callifti shawaan ni bilisoomti shawaan maal taati jechaa turte yaa buleeyyan
asumarra miidiyaa kanarra hojii jirra waan shawaan keessa jirtu kutaan tokko keessa hin jiru shawaa harargee jimma arsii wallagga waanuma oromoon keessa jirtu isin quban qabdanii jeetumaan isinitti iyyaa ture an waan paartii tana keessaan ture an gaafa waan 120 kun dhaabbatu wanni kun hoogganoonni isaanii guutuu amma qaaniin beeka isinumatti gaafa dura Shimallis Abdiisaa kanatti nuti lafaa kaanu ni yaadattan gaafa san maqaa maal moggaafannee lafaa kaane tiim qabrichoo warra budaa nama keessaa yaasu tiim qabrichoo maqaa jedhamu gaafannee lafaa kaane jechuudha ana taayyee angasa ijoolleen maqaa dha'uun barbaanne hedduu jira jechuudha ammallee waliin dalagu jirru gaafa sani uummanni oromoo kunillee nu namanu piipiin duraanuu waldinnee baane akka waldinnees namni nu namanu taayyumaa waggiinni waa barreessu abiyyi ergataa bar tooftaa fi bar jechuu turanii jechuudha waggiinan ol ba'ee miidiyaarra waa dubba daa'ii bilziginnaa bar basaastuudha bar maarreedhaa bar jedha so akkas keessa turre gaafa dura Shimallis kana gabbaanee saaxiluu eegalu waan kanaatu bishooftutti gad dhaabbate dura namamma gartee hoteela ajaa'ibaa qaba bishooftuu keessaa nama san maqaan dha'u nama gaariidha namni sun parsonaaliidha nama san biratti bishooftu inni tun gad dhaabbate wanni tun oromoo tana caccabsinee keessattuu jiddugala kan kontirool godhu qabna jaamee walga'iin guddoon taa'amtee gad dhaabbate wanni kun hin taatu oromoon kun kanaan qabsoo hin oromoon diimokiraasii harkannaan oromoon ifin bulchinaan ka oromoo heera kabajun jiru oromoon kun yooniif heera cabsitee kootu kun asuma taa'e jette yoo eeyidulleen biran jiraan heera eeggadhu naan jaanjee bakkuma ati keessisan ta'a ummata kabajaa qabu kana ummata kanarratti kana garaa jabaachuun hin ta'uu jedhamee falmiin taa'amee jira kana Shimallis ijanu diddiimessuu eegalee jira kana gartee oromoo roorrisuu tana abiyyi quban qabu michi ministeeraa wanni kun ummata isa jibbisiisuu deemu dhaaboo nama sirra kaasu jiran nama si jibbisiisuu jiran akkana si godhu jiran haasoyni keenya akkana ture bala yaadattan jeetii yaada maaliif nuti gartee waan isaan ijaaran quba qabna to abbichutti waan kana himu qabna jenne dubbiin qophooytee dalagamtee kaabiyyi qunnamtii qabu taayyee waan ta'eef taayyeedhaan dhimma kanatti itti geesse guyyaa dura taayyeen dhaqu nooti sarraa qabatee taayyeen ilaalamee jeeuse so osoon deemtuu osoon jarri kun abbichuurra nama kaasu jiran way abbichuu harkisaa qulqullu way abbichuu kana jennee nuti gartee asii mormu jirru boodarra adabaddaanuun hin jiru edaa wannumaa oofu jiru isa wadallooti oromiyaa tana namni abee edaan nama gara jabeeyyii aangurra kaa qeeroo keessaayis nama gartee gara jabeeyyii nama gartee keessattuu waan oromummaa kana jiidha tokko hin qabne bineensa akka ijoollee nyaatuu sanfaa fidaati maallaqatti kennaa akka gaariitti gartee bakka deemanitti hoteelaas qabatanii injooy godha laayifii isaanii kan hin yaadne haa jiraatanii jee edaan namni kallattii kaa'ee isa nuti namichuma kallattii kaa'ee oromoo fixaa jeen kanatti wanta ta'uu durree komaandara inti ni beektan ka narraa himi ka salaalee kana gaa ka buraayyutti ajjeesan komaandarticha shanii ajjeesiyanii boo'uu turan san ka ajjeese jara kanaa jechuudha boodarra deemanii ka taayyellee hoggi sadii du'arra yaale jara kanaa waan kana dur gabbaane isiniif rakkuma alhamdulillah ajandaa taate rakkuma isin keessa jirtaniif dhagaya maqaa sunuun kennina isinummaan dammaqa injifannoon teenya yeroo sanii itti aansuudhaan koree nageenyaa ta'ajjechaa tana namni dura saaxilan tiim qabrichoo rooyitariin gabaabne aljaziiraan hin gabaabne tokko koree kanaa dhaabbatee oromiyaa keessatti abbaa gadaa karashane isaanii jennee gabbaanee dura dubbannee boodarra addunyaan guutuun haga ammatti koree ajjechaa jettiin shira kana nuti keessa dhaynee garla piipitan wanni ciniinnannee namicha kana morminu itti dhiyaannee wajjin dalaynee paartii gadhaabne waan inni ta'e lal sabboonummaa oromoo waan jedhamu tana laal dhiiga abiyyi keessa wallaahi osoo sagal ajjeeftee keessaan gara waan sabboonummaa jedhamu dhiiga abiyyi keessa wanni inni shirku wanni inni tuffatu ummata oromoo ifiin jiru kana wanni inni silaa osoo maqalleetti dha'uu baatade inni barbaadu oromoo tana so tanaaf durriyyeerra shuumee durriyyee akka gaarii godhu jirti jechuudha har'a kun hojiin harku jira hagamta akka namni guddaan xiqqaate doktarri xiqqaate barataan xiqqaate barsiiftuun xiqqaate ammanumaatu yoo gudeedamteetu wanta ta'e tana irratti kennitee yoo nagaa hangalte gammachuudha siin jaansi galee dhala afurii olii jira suuraati jagannan dhiisina waan kana ambitillee nagartu namni na ajaa'iba akkuma godhe rabbii waaqni na haa godhu jettee ta mana amantii galtee ta wanna fi qabuu hin dandeenye jira irri kun itti taphate filmiif dura kaanii farshoo dhugani eenyutti himatti rabbumayyoo himatti diqaala tabiyya qabatte ilmoo barandaati tabiyya qabatte waan aadaa safuun beekne tabiyya qabatte eenyutti rabbuma tokkicha sanitti iyyattee osoo jirti har'a iyyanna santu dhagahame jechuudha waan kanaan amma naaf haarayame guyya guyyarraan infoormeeshinii dhufa eenyutti himna jennee jibbinee dhiifne nama waliin dhageenye nama hayyuufiin kabajne nama ijoollee hudduu fi maal wal garsiiftu nam kun shanii jahaan tatta hawaasa akkanatti waan akkanaa hin taameen waan goonu wallaalleetti dhiifne rakkina booha uummanni keenya biyyaanu boohu yaa sheekh rabbii akka jedhu deemiti Facebook kiyya jala gadda qilaade osoo huddu dhalaa posti godhe kum kudhanii oliitu laayikii godha iccitii gabbaate tan yaa sheekha waan narra gahe abbaa keenya akkasii cafa qansan laalee waan amboon narra gahe si barreessu jira jee ija buuhaati suuraa sana erge suuraa namicha sanii duydi kun waan kismidaal muran fakkaata postiin godhe rabbii ji'atummaan laalee dhiisnaan jee viidiyoo sanii nama santu naa erge jechuudha an guyyaa lama duraan posti guyyaa sadaffaati irra posti godhe deema dhaqalaa waan san nama 20 moo 30 moo 50 qofaatu laalee itti dhiise eega jawween dubbate wanni sun magaalaa argatte osoo immoo an waa'ee kitaabul jismi waa'ee dhalaa waa'ee qaama saalaa kana posti godhe kum sadi kum afurin sin jalai fi warri jala deem fi warri wal jala namoota kana keessa jirra saniifuu ummanni keenya gammaytanii waan namni isiniin juu dhageeffachuu wal dhageeffachuu hawaasni waliin dhageeffan hawaasni beekaa fi dhageeffan akkana tahaa jechuu booddis durriyyeetutti taphata tabiyya qabatte durriyyeedha malee namaa miti waan kanaa wajji dalageetiin arge waan kanaa wajji hirmaadheetiin arge waa hunda keessatti hirmaadheetiin arge waan kana imina si himaan jiru information si himaan jiru waan inni itti hirmaadhee arge hin barbaadu jee keessaa bahe amma namni faayidaa dhabdanii maarree dhabdanii tanaaf akkana godhattanii osoo faayidaa taatee namni nu caalaa harkatu hin jiru paartii tana namni gadhaabe nuyi osoo faayidaatti haa
kabajamne namni nu caalaa fayyadamu jiru osoo oromoo saamuu taate namni haalli mijaa'eef nu caalaan jiru wallahi billahi rabbii tokkichaaniin taa'ee seeqa osoo waan nuuf jecha dhiifne beeytanii wallahi nu busa nu godhatanii siidaa nu jaartan zoon lubbuun jiru dhugaan siima garuu oromoon ka isii du'e ifteeti ka isii jeesu goota godhatte malee beeytan zibittii mulleen isin hin galleef hin barbaadu amata afur dura bishooftutti gartee taa'anii mana hidhaa lafa kaa'anii akkaataatti oromoon torchi taatu bishooftutti galaanitti mana hidhaa gartee buraayyutti mana hidhaa ka kophaa kan gurbaan ijoollee geessee tumusan gaafa isa inni jaaramu saaxille nuti namicha sana asiin aangorraa kaasaniiti ichiin aangoo deebisan eeganu saaxille saniifuu ummanni keenya akka isin amma keessa jirtan kun rabbi isin haa gargaaru ilma keenyaa biyya bulcha ilmi keenyaa miti ilmi keetuwaa biyya bulchu akkami si bulchu jira wanni laatu bultiin inni si bulchu jirtuun bultii akkami tan ati barbaaddu moo tan inni barbaadu yoo aangorraa isa kaasan mee eenyu biyya qabata mee eenyu chahaa'uu qabsoo itan nuun jedhan si mee gaafa qabsoo qeeroo lafaa kaafnu abiyyii fi lammaa eenyu beeka abiyyi filammaa dhachi keenya jennee qabsooyne ummata oromoo aangomsina jennee qabsooyne arrallee kan qabsaa'u jirruuf ummata oromoo aangomsina jennee qabsaa'u jirra ummata oromooti aangomsina jennee qabsaa'u jirra mal ummata oromoo akka mirga isaanii ifiin ibbulchanii kan fedhan ifii filatan fedhan amaaraa filatan fedhan tigriyaa filatan fedhan abbaa fedhaa filatan ummata saniif chaansii kas qopheessine jennee qabsaa'u jirra malee waa takkaaf wanni qabsaa'u jirru kun isin hin galu isin itti naqi baasii qofaa isin galu saniifu ummanni keenya ifumaa fi jirtanii mootummaan kun eega du'e tureera amas sadi dura du'e abiyyi eega kute eega aangoon isaa kutte du'eera nama awwaaluu dhabame waa lama nama bakka itti godhuu dhabame super paawerummaa ameerikaatiif aangoo abiyyi namarraa fuudhu qofaa dhabame malee wanni lamaan kun kuttee jirti waan ummanni keenya keessa jiru amma gaafa hacaaluun du'e aangoo lubbuu gadi hin baane maaliif gandatti hulatti irra dhaabbata gaangistar farshoo quufe jara kana ammaas makiinaa VAT tana kanaatu bitamee fi shugguxiin keessa ta'e alaa tana gosa adda addatti fedhan amaara fedhan tigree fedhan oromoo ni ulaalanii amaaraa fi maal malee wanni hundi hoteelli kaardii qaban hoteela tokko dhaqanii nyaatan kafalan ruumiin kafalan isaan maaliif akka itti qananiifaman rabbi abbaduu fi lakki oromoo luufi wanni katti mootummaan qopheesseef maaliif namichi insaa keessa dalagaa ture akkaataatti oromoo torchi godhan bakka oromoo dhawan eessa oromoo yoo dhawan oromoon lafatti hafti duraan takkatti tireefa basaasuu ture dogoggora hayyoonni keenya dalaganii amma ifi bakka san qabate maal godha dogoggora beeytonni keenya dalaganii nam tokko na taa'amiti anarraa eegali tokko roorroo har'a oromoo irra deemu jirtu keessa harka qabnan hundi tokkoon keenyatti gaafata waan har'a duriyyeen oromoo godhu jirtu tana keessa badiin teenya haa sadarkaa wal dhabdu malee tokkoon keenyatti gaafatamna saniifu oromoon waan kana caalaa sitti as deemu jira dhumaatii tana caalaa salphina kana caalaa sitti as deemu jira waan PPC kokorsaa jirtu waan qabdu silaasan quba qabaatte har'a teessee gartee ijoollee TikTok irraa maal wal gootuu fi mitiqishu wal gootu jalan teessu sadarkaa gartee qawwee hidhatte qawwee hidhachuu hin dandeenye waan warri hidhate nyaatu qopheessite kara gaaraa qajeeltu keessa jirta sadarkaa oromiyaan ta'etu itti dhabamtee gartee gaafa dur oromiyaa jirtu san jedhanii namni waa'ee oromiyaatu seenaaf dubbatu keessa dhufuu deemnaa jechuudha oromiyaa bakka shanitti diiguu deemanii wayin arras himeen oromiyuma jantanaa gaafa seenaa dubbannu keessa dhufuu deemnaa jechuudha tana gurra si calabu abbaan falmatateero feetan falmadha feetan firraatti dhiisaa isin hin jennu oromoon bar nama fayyisaa leellisaa firraa dhorku dadhabee gurbaan finfinnee tana taa'ee irratti albamu bar amaarrummaa namni isin arrabsaa ooltan kun namni tokko isaan irratti kana ta'ee bar duru bar mana nyaata inni nyaatu hunda keessatti dhalaan dhayxee silaa bar saanaa hundarra caccabsitee girgirii keessee taa'uu isa dhorkitee yiqirtaa isa jechisiite jechi ashtaaginaa bar amaarri bar guyya lama qofatti bar akkanatti miidiyaa hundarra dhiyeessanii boojisiisan goone digale naagale yaa boo'ee naagale yaa oromoo teenya irrafina yaa boleesso wallaahi irrafina isanuma ja'a sigale afaanii baafate sigale akkuma inni juusan taatee dubbiin itti kaanu inneeti itti salphanne osoo na qofan ta'in doktoroonni profeesoroonni beektoonni hundinuu itti salphatanii jechuudha qoshaasha kana deeggaruu irratti sigale soo teediin afroo wanni inni wallise hijibaa lubbuu namarra gatte muka qaaliidha je kun kijibaa qallichi nama jeesaa mukarra dhaabaa jechaan jiru dablos sheyxaantichi akkas jechaan jiru sigale amma waan akka gartee teediin badii godhe maarree mootummaa oromootiin jee bala gizee jettinaan jedhani bala gizee jee haa abiyyi dhaadheessu cinaadhaan akkas barbaadde hin jiru adeero sun sigale teediin maaliif waan kana wallise teedii yeroo beeka yeroo sabasa qaallicha kanaaf dhumachaa akka jirtu laalee arka keenya kana kawmaa laaleen arkine malee namni tokko siyaasaan jalaa diigamnaan mootummaan sun ni bubbula malee turu ni beeka tana sigala akka biyyee nyaachuu taa'u ni sirna dhufu wajji hariiroo ummachuu jira jechuudha ummata isaati wajji ta'e yeroo hunda inni ummata ta'e jiraachuu barbaada jechuudha
Gaafa bar Abiyyi wal jala oreensanuu takkaateetiin gabbee waa'ee Abiyyi dubbateen beeku. Gaafa Abiyyi haala guyyaa dheeraa hiraataa fi faxara hunda Gondarii nyaatu san Gondarii fi Goojjamii nyaatu san kan Oromiyaa keessatti faxaruma aboo hiraatuma afaaniin kutadhu jedhanii kadhatanii daddaban san gaafasuu takka agartee Rabbii beeksiseen si'a marroo ofiinni takkaan fudhannee jechuu waan kana. Sigalee saniifuu namni saba isaatiif wallisuuf saba isaatiif sagalee ta'uudhaaf mirga isaatii jechuudha. Akkatti sagalee ta'u akkatti wallisu ati ittiin himtu jechuudha. Ogummaa isaatu itti himaa jechuudha. Deemaa hayyoonni waan jiru dhageeffadha. Jechoota gurbaan jiruu fi wanni inni gartee gurbaa jechoonni inni itti fayyadamu jechoota hayyoota kan dhugaadhaan gartee saayinsiidhaan uwwifame itti fayyadame siin jedhan sigalee jechi tokkichaan inni darbatu sigalee nikuleera caala siin jedhan. Sigalee. Akka artistii keessanitti Adaanech ulaa takka itti kennitee ulaa dhibbata akka isa nayitu. Akkas barbaadani jarri irraan kaanne waan Adaanech deemtuun tan. Itti milkooyitanii garuu itti milkooyitan naguma ifiifuu isa arrabsuu moor saba isaa biratti isa jaalachiiftanii isaaf waan kana view guddiftanii sigalee isa kana ol fuudhuu jaamti malee hagam takka akka isa sodaattan harkisiisuu jirtan malee waa takka wanni isin fiddanii isin jirtu jechuudha. Sigala saba isaa dammeesse sirri dammeesse kanaa booda politikaan guyyuma tokkoon hin jijjiiramu bultiidhaan waan walleen teedii afur Amaara keessatti uumuu teessu erge Amaarri adda bahee hundi yoo tokko tahee qabsoon Amaaraa kana duraanuu finiintuudha kana caalaan finiinin Sheekh Abbutaa siyaasaan beeku naan jedhu. Sigale dhaamsa ajaa'ibaa dabarse afaan isaan beekani saba isaatiif dabarse. Arra Wallagga keessa namni durooyiniin dhumu jira. Sigale Amboo fi Adaamaa keessa sigale Dirree Dhawaa keessa Shaashamannee keessa dhiichisaa jiran sigale ilma abbaa gadaa biyya bulcha jedhani. Oromoon garuu gartee baadiyyaa fi maal keessa matoo hayaatti ijaaraniiti kaan rashananii kaan gartee caccabsanii dachii isaarraa fuudhanii gurguratanii sigale kaan yoo isaan guyyarraa ummatarraa gartee waa walii qabu amma mucaan qaallichi kaasa'een akkasitti tume sun kaantibaa wajji wal dide siin jedhan kan kaasa'een hoteela duratti tumu sun maalirra wal dide jennaan gandarraa maallaqa walii qabee fiduu didee yanna sigale maaliif qaallicha Hacaaluu jaamu kaantibaan gartee wanta Amboo kun fooqii guddoo Finfinnee keessa ijaaru jira. Gandi hundi maallaqa walii qabee fiduu qabaa jechuudha. Fooqii inni ijaaru tanaaf. Mucaan sani waamu irraa fuudhu dhabe namarraa. Sani gartee ka ummata muka kaawu aangorra kaayyate kana ozoon inni quban qabne aangorraa kaasan haimaata nagootan jee dhufee himachuu dhufee jechuudha. Akkamitti himattaa haga ammaa hidha jiraa jechuudha ifumaa cafaqame. Sigale kana ilma Oromoo biyya bulcha maal Oromoo biyya bulcha jaa bultii si haadha oruku. Sigala ibidda nama keessa yeroo takka takka sigala. Ummanni keenya akka ummatti itti himanii sheeyxaanni yoo gabbee Abiyyi irra dhagaa darbe wajjin itti darba. Sheeyxaanni teedii afroo namaami ilma namaati bar. Teedii dhiisi sheeyxaanni yoo Abiyyi irratti dhagaa darbe wajjin itti darba. Kafannoo hidhachiisee Oromoo ficcisiisee Wallagga keessatti teedii miti. Kafannoon jijjigarraa qabdee gubbarraa qabdee haga jijjigaa lolchiifachuun danda'a jee teedii afrootii miti. Ka miliyeena meeqa baadhatee fannoon baay'ata fandi godhanii akka fannoon jaaramtu naannoo Amaaratti maallaqa ol guure teedii afrootii miti Shimallis Abdiisaati. Sigale ka Oromoo gosaan diig gandaan diig teedii afrootii miti jechuudha. Abiyyi Ahmed Ali Daablos sheeyxaanticha sanii jechuudha. Kaagaarraa
hayyoota Oromoo Jawaar Mohaammed biyyaari Lammaa Magarsaa biyyaari Taayyee Danda'a hidhaanaq marroo dirribaa faa wajjin mari'achuu didee oggii addunyaan dhiibbaarra gootee ni mari'anna jettu joollee isaan amantee asii dhayxe taariba oofee miilaan lafa galche mata dadhawa jeeni barichitti yoo araarrin buune akkuma gaafa kaan Paakistaan keessatti Ameerikaa fi Israa'el godhuu kaan warra Iraan ka dhufee mari'achuu deemu godhuu kaan kan inni amma dura isinii himesan godhuu kaan marroo dirribaa faa godhuu kaan jechuu dandeetti dhabe malee qushaahidu kana Teedii Afroo godhu jira ilma keetii biyya bulcha batti urgeessaa namni rashanne Teedii Afrooti Hacaaluu Hundeessaa namni ajjeese Teedii Afrooti Abdu Jabbaar Hussein namni ajjeese Teedii Afrooti sigale Muhammad Saani ka Harargee ka waraabessa nyaachise Teedii Afrooti ka Oromiyaa gandaan diige Teedii Afrooti ka gibiraa fi gidiraadhaan ummata keenya baasaa buusii maraachuu jiru Teedii Afrooti ka maatoo hayaa jaarratee ummata manatti irra deemee durriyyee qaxaaqachiisu jiru Teedii Afrooti sigale maaluma taatanii ajanduma gartan jala horiitan ummata gooliin qabne maaliif taatanis sigale mee Teedii Afrooti Abbaa Gadaa Karrayyuu rashansiise Teedii Afrooti dhumaatii Oromiyaa keessa jirtu kana Abdiillee nama mileenaan mana hidhaatii baasise nama Abdiillee mana hidhaatii baasee mana isaa beeta mangistii bira jibbita arraarra siin himnan mana Abdiillee Riippaabilikaan Gaardiin ka Abdiillee eegu jiru Teedii Afrooti moo ijoollee Amaaraati sigale yeroo takka ummanni keenya goolii miisin godhina rabbilleen komatina rabbiin sammuu wanni sii kenneef itti yaaduuf diinaaf fira kee ittiin adda baasuuf sigala diinaaf fira kee ittiin adda baasuuf arra laayikii fi sheerii harkachuudhaaf warra Amaara jibbu jecha adeero Amaarri akka ati dhumtu dhumu jira diinni keenyaas ka Amaaratis ka Tigireetis ka Soomaleetis ka sabaa sablammiitis nama Abiyyi Ahmed Alii jedhamu diina tokko qabna biyyaas takka qabna sigala qushaashan ta'ina qushaasha jala yaatani nuti bar sammuu teenyata maal fakkaatu tana qushaashni nu taphateeti sigale ummata keenyaan fayyaduu dhabnee qushaasha amata meeqa qushaasha fayyannee sigala Naayiroobitti Jaawar Qeyroo dammaysee jijjiiramni kun akka dhufu godhee Oppiidiyoo wayyaanee jala bilisoomsee hoodhaanu ceesisaa jee aangootti kenne kitaaba gurgurachuu dhorkee eegachi cee gurbaan Awurooppaan lafa dha'ee dura kana Teedii Afroo godhe sigale yoo sirna kana sirra godhu jiru Teedii Afroo kaati guuzaba raakaasaa jee namni kun ifiifuu guuza keeti ati cal jetteef qopheessitee Teedii wajjii tokko taate kana dabloo sin kaaftuuf irra maarreedha mitirkishoodha namni Abiyyi caalaa diina Oromoon jiru ansumaafiin jaalattee jibbite hujiin harku jirtu sigale osoo ati duu jirtu osoo ati gaaza dhabdee rakkachuu jirtu osoo ati xaa'oo dhabdee rakkachuu jirtu meeshaa waraanaa galfata kan ittiin si jeesu kan ittiin si gudeechisu kan ittiin si buqqisu kan galfataa jechuun mootummaa bu'uuraalee misoomaatiif iyyaan kagartee nageenya ummata isa yaachif sigale Finfinne baran amma duraan isinii akkamittiin isinii maa isin hangaluu baran jiddu magala kana kontrol godha dakasanii jaldeeysa wal fixu jaldeeysa je afaani baafatee namichi saba guddoo kana dakasanii ka wal fixe dhimma kiyyaa miti eeriyuma Finfinnee kana toora kana kanatti hin baane that's it kaayyoon isaa guddoon sanii mee arraarra dubbadhean jiddugala kana kuntu waan feete taanaan jiddugala kana kontrol goona sigale
namichi maas diqaalaan gartee hijaa qabatti diqaalaan hijaa qabatti bilisni bar namni tokko bar si jala kufnaan bilisni bar ichuma sirraa dhaabbata diqaalaan garuu si kufiftullee sirraa ka'uun beeytu mee Harargee fi Amboo kam godhe wohuma gaafa kaan gaafii Jawaar Mohaammed gaafatanii jecha gatii haga irraa Amboo kafalu jirtu Harargeen kafalu jirtu mee laali akka inni irratti xiyyeeffatee wanna godhu akkami gaafii na gaafatanii aboonu kufiftee nurraa ka'ii please rabbi sodaadhu nu mootee uggii ummanni juun diqaalaami moo'een beeku doofaan moo'een beeku moo'adhee gahee ummata kanarraa hin ka'an beeku sigala saniifu kana hunda dalage kaayyuu biyyaa baase kaayyuu rashansiise kaayyuu manatti hidhee mana hidhaa galche Teddy Afrootii miti jechu Commander Salamoon kagartee abdiillee dura dhaabbatee Harargee tan dhee niyyuu poolis baase Commander Salamoon ka buraayyutti ajjeesan matoo hayaan ajjeefte ka ajjeesisise Teddy Afrootii me qeensi balaay ma isi wayaatee hidhamee maar an waan isarra dalagame sirritti hin beeka qeensi balaay gaafi gaafate Haaji Abrahaam Tufaa gaafadhaa kuno amma sheekoti manzaraati Daablos Calancee yaami gaafadhaa waliinaasawa walgahirratti qeensi balaay maal jee waa'ee waborratti Abiyyi maal jee Abiyyi guyyas ciniinnate qeensi balaay siifin dalaga jeeni araaramtu jeensi gale simaddi qaqqabne dadhabne wabo wajji araaramtu araarami kenni araara jechuun kenni fudhadhuu jeen haganuma jechuun irratti qeensi balaay wanta keessa kaate already Daablosi wadallooti Oromiyaa irra kaate tana gaddawwalee ganda biyyaati jeeka ijoolleen nasbee abbaatee keenya jedhanii jala yaani nasbee isaan keessaa fuudhu nasbee abbaatee maal beekanii nasbee abbaateen silaa kabaja qabaaba sigale nasbee abbaatee jeeti ijoollee tana amanee inni ijoolleen allayyaan annaytu jee jala dhaqe akkasi fuudhanii galchan maqaa isa balleeysan nama waan akkanaa dalagu yoo ati araarami jette taayyee dandayaa gahee jara kana dhooyne beegirraa kaanii sulultan nu jala dhufanii ni gaa araaramnuu jennaani akkamitti araaramnaan jetta dhiiga eenyuutiin dhuga yoo din araara buuse jee fuudhee naqee jechuudha kana hunda ka dalage Teddy Afrootii naayim Teddy Afrootii so saniifu waa'ee Teddy Afrootiin yeroo teessan guddanii sigale namallee fittin kofalchiisina namni waan barbaade wallisuuf mirga qaba mootummaa tokko akka saban namnichi kaate osoo mootummaa keenyaa ta'e osoo kuma ilma keenyattuu gaafii nu deebisee waan sabni kun gaafate haga danda'u irraa deebisee tan hin dandeenye immoo saba kiyya naafadhaa jee osoo saba Oromoo qofan ta'e sabuma Itoophiyaa guddaafu gaafii isaan qaban deebisee jara keenya tana naafadhaa jee mootummaa akkasitti tartiibaan deemu jiraatu taateewu Teddy Afroo ka isa mormuufis mootummaadha Fayyisaa Leellisaa hagartee halkanii guyyaa albaatii isa jalaa dhuguufis mootummaadha Sheekh Abbutaa ka isa mormuufis mootummaadha mootummaan tokko ka isa jeefusuufis mootummaadha ka isa faarsuufis mootummaadha ka isa jibbuufis mootummaadha eega mootummaa taate waa hunda isichi jala bulchitaa jechuudha garuu faallaa sanii piippiin kanuma isii faarsu qofaaf mootummaadha sigalee umaan beeytu maaliif beeyti kana mormuus ummata kiyyaa kana jaalatus ummata kiyyaa kana lolu kunis ummata kiyyaa hin beeytu isin bakka kanuma isa faarsu qofa ummanni Itoophiyaa namni siyaasaas beeku kanuma biyyi faarsu mimma laala warruma dheengadda goota keenya naan jechaa tureetu amma doofaa keenya naan jechuu jira bar gaafaan ana biyyi faarsu san goota keenya naan jan amma immoo wallaalaa siyaasaan beeyni doofaa keenya naan jatti gale warruma dheengaddaa sanii beek isaan maaliif beekan siyaasa ati abiyyuma faarsu gareen abiyyiitis abiyyuma faarsu gareen jaawaruma faarsu gareen marrootiin marruma faarsu gareen taayyeetii taayyuma faarsu garuu siyaasaan akkasii miti
gaafa jaawar badii qabu qabdeetti himu sigale akka ummatatti gaa yoo ka jaarmaa sossoo jiraatte miidiyaa irratti jaawaretti nimtu yoo ka jaarmaa sossoo barnuti gaafa abiyyi san barkeessaan dubbannee walgahii meeqarra kadhannee dadhabnee akka laffaatii nuti laffaane tana sabni aanu dhaga'u jennee gabbaafnee bannuti keessaan abiyyitti dhaqamee waywaatamee parti walgahii parti rakkaafamee osoo maayikii irra cufanii kaafamee caffee oromiyaa irra kaafamee isinuu ragaadha sigale rakkina san barkeessaan dhiibnee dadhabnee gabbaafne so saniifu sabni keenya yeroo hundaahu saba dammaqaa ta'a please saba dammaqaa ta'a wahuma takka jala qollofamtaniiti siyyaayina sigale gamaa gamanaas dubbiin ni jirti laaluu qabda saniifu nuti jara soddaa wallole soddaan sodaadha jara soddaa walitti araarsu qabdan malee amma qaallittiin abiyyi teedii afuroo lubburraa jaalatti amma edanu sababa keessanitti daabloosii hojii gachiisuu dhabuun malchiisa sigale maaliif gurbaa isaanii firasa isii fi teedii fi wanti fira ta'u khazanii ta'u meeqa keessanii beeka qaallicha zammane khaasee fi jaartiin abiyyi khazanii fira bar beeytanii kakkasi so saniifu bakka isin nyaanne nooqatina abiyyi maaddee garsa keessan irra haajaan qabu namni abiyyi gartee qixa oromoo tuffatuun jiru feetu dhagaye feetu dhiisi waan kana garuu hujiidhaanis harkaatuma jirta I don't know isa rabbii jeesin qabe sigal nama qixa oromoo tuffatuun qabu arra osoo khawallee yaa bada gowwicha khajeeni gartee isa arrabsi kun zero gowwicha jeeni isa arrabsi kun artisti oromoo taate duru gartee mato hayaatti erganii bakka inni jiru manarra diiganii oromoo abalu dhaqqaba je duru jenne sigal teediin garuu akkana mataa ol qabatee deemu jira akkana mataa ol qabatee deemu jira sigale so saniifu mee bakka isin nyaanyaan heesin hooqatinaati akkatti inni isin laalullee if hin beeytanii if qaanfadhaa suutajaa isiniin jenna itti aansuudhaan karaa oduu addunyaa yoo kun nu taate dhimma Iraan akkuma isiniin jenne injifattee jirti arra kuno Libnaan irrallee lola dhaabsiftee jirti namni yoo jabaate kana la yoo jabaate hawaasa sallee jaarratee hawaasa sallee dhageeffatee hawaasa isaa wajjillee gartee kan soso'uu danda'u taate akka Iraan kanaa Ameerikaa dhukka irraa kaaftaa anjaawarii waan jee gaaf tokko dubbii jaawarjee takka taniin wajjin itti dhufee jira taa dhimma addunyaa kanarratti yoo ummata kee if duuba hiriirsite yoo ummanni kee si dhageeffate ummata Itoophiyaatii miti Ameerikaanuu maasin gootu jee gurbaan dubbii san garuu itti dhufeetiin arge ummanni Iraan Nikuleerri aanu fitu jeeti gartee kan maraataan bombiin itti darba jee gartee asii alba'u lakkii dhumuu qabnaa mootummaa keenya wajji dhumuu qabnaa biyya teenya silaahuu roorrifamaa gubachaa hayyoonni keenya dhumachaa jiraachuu kana caala sigale duunee biyyee ta'uu nu wayya akka sirra nu wayya duunee biyyee taanaa rakkoon takka hin jirtu nu fixaadha nama bakka takka dhumee du'a seenaa qabdu du'ee turre wayyaa janiiti ummanni qoma dhiibee gabbaanaan ahaa jettee faranjiin duuba deebite waan godhu wallaalee waan qabuu fi waan gaddiisu wallaaleeti jaarsi bosobosee jira miciyyoon sekreetarii isaa tan inni dalaga irraa himtee jirti namichi ozuma biiroo taa'uu faaraafaa jetti ammaas dhuufuu tana fi qabuu hin danda'u je yeroo hunda xuuxi jechaatuma ola jetti Tiraamp sigale idaawwanni inni mana taa'ee turuu sooshaal jee miidiyaa banatee kophaa waa barreessaa oolu yoo nama keessa taa'ee dhuufuu tana namni dhagaa michoota ajaa'ibaati icciti
ajaa'iba jalaa gabbaaftee dhuufuu tana fi qabuu hin danda'u jette jaarsi. So ummanni Ameerikaadhaa jette pirezidaantii qabna jettanii yoo tetteessan rabbi isin haa gargaaru nagaan jiraadha jette miidiyaan rabbaatee michoo. Sigale barbarreessituu isaati ta'a. Waraqaa duraa fuutee dura keessu jechuudha qaamuma isaa jechuudha barreessitu jechuudha. Sigale so saniifuu jaarsi gartee totorra'uu sallee guyyatti yaadee hoggii fataraa wahii ja'a. Hoggii fataraa ibsa wahii baasa. Hoggii laaqanaa ibsa wahii baasa. Hoggii idduu tanaasiriitis ibsa wahii baasa. Hoggii hiraataatis ibsa wahii baasa sigale. Yaadni isaa bakka takkan taa'u jechuudha. Yaada isaa namni irraa bare eenyu Iraan qofa. Fedhuniin dhawa jalaan dubbattu. Amma kunoo yuuraaniyeem 60% gabbifne Ameerika kennine jettee hiji ekki jibe namichi guddaan. Iraan hoggisuma ibsa jala baaftee beeyma ganni hijibaa nuti waa takka irra waliin galle. Siyan. Bakka waliin dhahee jiraachuma bakka bara ana maduraan isinii fixee bara. Bar abiyyi garaan affeelamu jira jani maaliif jennaan edaan namni narra hijibuni jira jee aaru jira jan sigalee Tiraamp kijibe Tiraamp kanatti hinaafeeti hinaafa keessa kutee aaru jira jan sigalee sa edaan namni narra hijibuni jira buufaan jeeti gartee aaru jira jan namichi gartee arra waan kana jaa boru waan sanja arra waan kana jaa boru waan sanja addunyaan amma konfiis taateeti dhiisanii ufirra BBC afaan Oromoo kan rabbitti fedhe tokko malee ni dhiisanii ufirra namni waan isaa dubbachuu yoo Iraan waa jette qofa waa gabaasan malee namni firraa dhiisee already Awurooppaa fi Ameerikaa gartee yoo gaa pirezidaantiin dhufu silaa hariiroo isaanii fiksi godha fiksi godhe malee Tiraampiin duydaa garaa godhee jechuudha. Kanaadaa funyaan Ameerikaa jala jirtuutu Beljeemii wajjin dalagadhaa jettee gartee makiinaa duraan chaayinarraa naqadhu jettee Ameerikaa waada seentee Ameerikaa farramte firmaa san hunda ciccirtee gaarbeja nayitee makiinaa elektirikii hunda chaayinarraa naqachuu jirti. Chaayinarraa naqachuu jirti. San gubbarraan oduun gaariin oduun gammachiisaan Awurooppaan guutuun lafaa kaateeti diplomaasii Israa'elillee if keessa ari'uu deemti. San gubbarraan meeshaa Israa'el bitachuu kan dandeenyu. Nam tokko akka meeshaa gartee Awurooppaa tahee Israa'elitti gurgurre gartee kanarratti wixinee qopheessaa jiranii heerri kun gaafa ragga'ee dubbiin gartee laal shaashaa isii galee shaashaayin siin jedhe adeero. Alhamdulillahi rabbil alamin. So barana teenyatun oluma barana teenyatun oluma tun gartee Allahu akbar takbir jedhaniin waan akkana. Duraanuu Israa'el namni Israa'el godhe Ameerikaa caalaa Awurooppaa sigale. Namni gaddaabe Ingiliz ta'uu yeroo duraatiif namni biyyatti barbaadee biyyatti godhe Ingilizantummaa meeshaan isaanii gurguramuu qabu. San gubbarraa nyaatan yahu corruption jaanii gartee wanti duulli hundi rabbaname hissiin irra deemaa jirti jechuudha. San gubbarraa manni murtii addunyaa barbaadaa jira jechuudha. Sigala laal gaafa humnaan qaba jettee miskiinarra ajjattee osoon inni aajuu gubbaa dhaabbatte akkuma nyaatan yahu fi haasa'ee rabbisi salphisaa jechuudha. Ta'a biyyiitis turan qabdu. Warri haasa'ee wajji footoo ka'ee fi wajji guddate hundi nuti isan beeynuu jee isa kakachuu jira jechuudha. Way bakkuma eeba hoteela saggarre malee nuti maalitti isa beeynu. Way aboo wajji guddatanii tattaa lakkii nuti isan beeynu. Abiyyees akkanuma kakachuu ta'an. Paarsee bula baantaami. Wallaahi nuu kana qabsaa'urra mee viidiyoo tiyyatana ol kaadhaa seenaa. Nuu ciccitee arra sabni keenya miidhame sabni keenya akkana tahee ji'ee saba keenya sagalee ta'e akka rakkachuu jiru kanarra warrumaa irrachi taa'u jiru kanaan nu dura oreechi dhaqammaas. Barakkattiin keessaan qabsaa'u ture barakkattiin gubbaan qabsaa'u ture jeetu sigale maaliif isaan bakkuma faayidarraa owwaachuu barbaadanii jechuudha. Sabni kun milkaa'ee dhiiseen gartee isa yaachisu jechuudha. Sigale so akkasitti
Awurooppaan gartee meeshaa ittiin gurguruu jechuudha. Yooma Awurooppaa qofa seneetarri dimokiraatii ka Ameerikaa guutuun House Representative fi seneetiin hundinuu gartee wixinee Israa'el gartee uggura akka Soomaaliyaatti meeshaa bitachuu kan dandeenya akka gaafa kaan Eertiraa Tigreen irra keessiftetti uggurri akkasii irraa kaa'amuu janiiti dhiibbaa godhu jiranii jechuudha. Amma primary election in November kana keessa adeema. Seneetarii fi House illee dimokiraatiin fudhachuuf teessi. Wahuma dhufuu taa'u taphni oggistolti siyaasa. Wahuma dhufuu taa'u na eegate. Haga amma badii balleessan kana yoo Ripaabilikaanni firratti hin fincaanin ni eeyida jechuudha. Maali biyya tun biyya heeraa fi seeraan bultu? Biyya waa hundaa'u an amma lammii biyya tanaati qoradhee waan takka gartee dandeettii kasii qabaannaan qoradhee waan san gartee badii pirezidaantii irratti harkannaan pirezidaantii haasasuu hin danda'a jechuudha. Keessattuu waan faayidaa biyyatti yoo inni bu'e waan faayidaa biyya yoo inni bu'e soo jarri kana jala qotu jiranii jechuudha. Iraan Ameerikaan salphiftee huccuu hudduu duubaan irra dhoofte. Amma gidaara qabatanii tikka namni hudduun garee dhadhaabachuu jiran malee hudduu duubaan huccuu irra dhooftee jechuudha. Yoo gajjaan namni hundi hudduu chilaalee harkaa jechuudha. Tana hunda qabatanii taa'u jiran. Tana hunda nootisa qabatanii taa'u jiran. Yoomsan qofa. Huutii ammaan isin balleessa jee Tiraampitti dhaadatee xayyaara guddaa kana geessee dhawee waa takka irraa taruu dadhabee aboo huutii rabbi sodaadhu. Namuttuu naniini khottu naafi ati walintuu hin uje huutii wajji Ameerikaan guddoon tun omaanitti hiisee farramte hummaal argisi dadhabina sigale dadhabina ajaa'iba argisi yoomtu san qofa riphee lolaa Iraaq eegalolli kun ka'e kaambii Ameerikaa guddoo ichi jaar beezii Ameerikaa guddoo Iraaq keessa jirtu dhawanii teessisuu dhoorkanii sigale ni baanaa guyyaa nuu kennaa janii kadhachuu jiranii jechuudha. Kana hunda walaa seneetara jettamoo walaa haawusii jettamoo kun hundi qabxiin Tiraamp irra qabamu jirti jechuudha. Administreeshina isaa keessa wanni kun ta'e bulchiinsa isaa keessa wanni kun ta'e janii pooyintii qabachaa jiranii jechuudha. Ka hidhamu ni hidhama, ka adabamu ni adabama. Kaan gurra ariyamu ni ariyamaa jechuudha. Gaafa olaantummaan dimokiraatii amma ni dhufti gaafa dhufte booda dhumattee fi jechuudha. Adeero bar Chaayinaan bar Chaayinaa fi Raashiyaan hudduun koflu jiranii waan Iraan Ameerikaa goote. Ameerikaa qofa osoo hin ta'in sanuu Israa'el dabalatee biitti amata 48 olii seekshiin irra taa'e. Galee. Deeggadda isinii himeemi jala deemaniiti warra gartee mariidhaa dhufe sammee hanga jarri kun gantuu laala. Guyya sumaan isinii hime gaan break news isinii gabaase ammarra deebuu taati malee jala deemaniiti warra marii dhufe san hunda mariin fashallaan mata mataa keessa dhawaa jedhanii gartee xayyaaruma isaanii gubuuf jala deemanii jarri siistamaan jarri ka isaan dura qote waa'ee mootummaa tana ka isaan dura gara gaggalchee ka gaarii beeku si galee isaan wantiin eeganii jarri jalaan galee jechuudha. Jaruma ichi dhaabbatu harkanii hay what afaan qabatanii tumusanii geema hunda bakka luus godhuma jirti jechuudha. Kubbaa takka harakataan gubbarra dabarsiti harakataan barranyaa duraa qaba harakataan mukaa dhahee deebisa. Gaafa gubbaadhaa gartee goolii ta'e rabbiin hin gootu siin jee akkanumaa jechuudha. Sigale akkanumaa jechuudha. Biraan geesseetuma kasaaratti. Biraan geesseetuma kasaaratti jechuudha. Har'a kunoo osoon hin jaalatin marhabba Libnaan irraas kunoo lola dhaabnee ayyee eega Libnaan irraa lola dhaabdan Hormuuz guutuun hin banayetti. Asset. Sigala. Taphni siyaasaa akkana jechuudha. Kana hunda maaltu fida? Beezii if duubaa beezii ta'e jabina uummata keetii sabboonummaa biyya uummata keetii eeguu qabda. Teediin kana wallisee
شيطان دفيتي ماميتي يناركا خوتشيسي يبر إثيوبياتي يخوتشيسي روا أرتك را إثيوبيا انجامت نانو أمارا قال لي تشوكم بولشت انجر سومالي لالتني قرتن دكيت دي بمالي بولشانجر مينان نوما قرتي ودلا دابلو سكسا قرتي ودلا ومان بين هولا فرشو دوغيرا روفو ياسا بلو أوروميا تن إرخا يتي قرتي اتتبچو جروخنا ملي مي بكما قال لي دابلوس كن أوروميا خيساو سنو لفا مقالا ملي خاو بوركا قبابادية قوتو بكما إنني مبولشجيكو مديبه دي منايمه يودو إريا أنغا بيرا سنتاتي مالي مي ناهم انجرتو جاچو واني مچان جيسر روما بيجا جارا جالالا بلسا جنة وصوني إنو جبنو يدوتي هريقونو نما ولا جيفة چيزي نمنو ولندو بيسو إبدو لرام فرطو أتي أنجيما أبيجي جيما تناف جبتن أبيجي ماري دا شوام ماري قبتي تناف ماري وانا كناس وان أرومو وان قطان توتن خانا بيخي سبخي سفچاسو غرتي وري ساني نرغمه ها سواي وري ساني نرغمه ها سواي أرمي إثيوبيا نك إثيوبيا تزوير رمتي كوشاشا خنا وجنمي دابتو نجرا نجرو جاجو إيران غرو إيرانو مرت أمة سيلين جبت أنقول أرى خيسة أمة أجيبت وانتقوتو مالي إيرانو من سراردي ما دايجو إسان برد سبونو ما إيرانيت سبا سبلمي نوچالا دلق أبديبر أكا نوتي أمارا أرومو خمباتا ولايتا من جنين نوتي قبنو خنا أولق أبديران خنا هند نوتي إيراني فينجان سيقال إيراني فينجاني جيجو إيرانو ما نسان برس سرارة ديمار أرى إيرانو ما كسيت تيسو إيرانو ما جالچون سن مالي هنگي إسان فيجد دلالي سوبر باور ورغرتي الدنيا تنرى حيما خيانا لمالي ونتك الدنيا تنرى مبرر تجوتو أرى وغي إيران تنقود آياتي مرحبا وغي تنقود آياتي تكو ديدني إيران اتباديفتي يو إسان ديدني ديباني نبيتي اتباديفتي يقولي أرى غرتي سنكيسي جراني جيجو أرى سنكيسي جران أبلو جنكي خنا مالتو قد سبونو ما بياتي في هوغنسا سنگ هوغنسا قفوزو هوغنسا أمتا هوغنسا في أجيفتو قبتي ماز أكم ميسين هوغنسا خيسان عرب سيداني تكيس هوغي جاوروان كنا قونا جي هي فايدة دابي بيتركشو أديرو مي أصو فايدة بربادي نغتي فايدة هفتامو لمو أركتو جاور دابا بيجران أصو أبي جرا فايدة بربادي سيقال أصو أبي جرا فايدة بربادي فايدة أفتامو لمو أركتو فايدة غرتي واني جانكي نيچي خيزا تتون أركتو ميتنا جاور قدان ربو سياسة داف ولانا خون مينا مخشخنا رادبا يو دهبان سگران آجاري جين نجارا وصو فايدة بربادي مرو دربا دبا وصو فايدة بربادي تايي دندا دبي منايدا خيسة تايي منا دكنا خيسة تيدما وصو فايدة بربادي وصو فايدة بربادي شيك أبو تايسا مرما ورّي موتوما تناو قدابي خودي نركا جرتنوي ورّي عرب فايدة ورّي عرب چگلي ندربتو خون قوتون أو رلاقان نوبتا مار ريتا متركشوتا ورّي جاو ليابو اينيون دبسو قبا بيجگلو في اينيون دبسو قبا اينيون قدنمو قبا پليس ميلا کوئی سابلو نائر كتا جي ورّنو ويواتو توري ما سنجر رمان كي نقون آوائم سيگلي عرب موچي تايا كبا كبينيا akka abbaa mootummaa akka abbaa maalii godhata faayidaan nuti isaan dura funyaaniin nu haa baatu faayidaan Oromoo boochisaa ajjeesaa gudeechisaa manarra gubsiisaa faayidaan nuti argannu funyaaniin nu haa baatu jennee biraayane jechuudha. faayida dhabdanii maal dhabdanii faayidarra walloltanii maalirra walloltanii
sigale mee dachii inni fudhatu yoo tana dachii tana naa fudhate yaati itti aantu fudhatte yoo barbaadde yoo saamuu barbaadde maalirra wal loltame faayidaarra wal dhabanii faayidaa udduu dhalaa seetanii sigale na dhageeffadhaa piippiin kaayyoon qabdu wanni isiin irra wal ajjeeftuu sin jirtu wanni isiin wal irra wal ajjeeftu takkittiin udduu dhalaa qofaa takka kaayyoon isiin qabdu takkittu masal kana hunda garreen nuti nama kaayyoo qabu nuti waan milkeessuudhaaf waan kanatti gartee dabalamnee qabna waan ta'eef kaanee biraa yaane malee faayidaa dhabee namnichi yaa hin jiru jechuudha hagaarraa osoo xiqquma nuti wanni jenne warra machi tattaa'ee abbichuu juu kana guutuu guysanii nu anumaa ati gartu kana guysa sigale so saniifu obboleeyyan kiyya sabboonummaa biyyateetii kasi harkaa balleessee gartee akka ati Itoophiyaa taateen falmanne si godhu jiru daabloos kana jechuudha diinni kee guddaan daabloos kana jechuudha arra Iraan irraa wanni barannu sabboonummaan biyya hangam takka akka barbaachiftu ilmaan barsiifachuun hangam takka akka gatii qabdu ilmaan barumsa faayidaa qabummaa hordofuudhaan ilmoon tiyya mana barumsaa reete maarree taate injiinar maarree amma injiinar maarree tashoo maaraggasee maarree khajaan khamaqaasaa ingiliffaan barreessuun beeknee jira sigale osoon barumsa akkasiin ta'in barumsa qulqulluu sigale gartee wanda akka ilmaan barsiifannu adara waamicha isinii goonaa jechuudha soo saniifu amma PP maaliif ajandaa abdiilleetii fi ajandaa teediiti ajandaa maaliiti kana hunda maaliif hafarsiti waan oromoo madaa oromoo tana gartee shaffanuudhaaf waan akkanaa gooti jechuudha nuti yeroo hunda big picture irratti xiyyeeffachuu qabna malee qabalee keessa gaddeebinee asii wanna jechuun nurra hin jiru jechuudha oromoo tiyya kagartee wallu nyaachisaa jiru hagartee waan kana gartee godhaa jiru nama daabloos Abiyyi Ahmad Alii jedhamu malee nama Teediroos Kaasaa'oon jedhamu miti soo tan akkasii qabadha anaa isiniin jee tan akkasii qabadha soo saniifu Iraan irraa waa baradha hoogganaa keessanis kabaja aktiivistii keessanii dhageeffadha wal kabajaa wal jalayaa baay'ee isin jaalannaa baay'ee isin kabanya subscribe godha media kana ol guddisa mediaan kun media keessanii harki isin irraa hincitu sharri isin godhina osoo meegaa fi takka isin gaafadheetiin isin irraa toora osoo arra gartee Hacaaluu hundee isaa lubbuun jiraatee biyyoon itti haasalphattu akkanatti wanti gubbaa dhaabbatee wallisee dhugatti isin akka ammateediidha laalame kana inni laaltaniif tokkummaa akkasii ni qabdani bararra teedi amaarri PP deeggaruus namnummaan Itoophiyaa sheekka abbutarraa eegalee namni ilaalin hin jiru isi warri PP kopharra duultan warri abaa kopharra duultan warri maarree kopharra duultan warri miitirkishoo kopharra duultan iddoo kanarra raaftanii hambiftanii jechuudha namni isinii qabsaa'u dammaqaa saba dammaqaa ta'a nagaan jiraadha